Akka carraa osoo deemtuuti viidiyoon tun si bira dhuftee mee oguutu akka dhaabbaddu viidiyoo tana hojii dhaggeeffadhu. Waggaa 5 wanta uummataa bowwoo waggaa 5 wajjin dhukkubsadhe bowwoo tokkotu narraa achi siquu dide du'aa naa godha akka rabbiin irraa kaasu. Torbee keessa guyyaa takka yookiin lama guyyaan ani boqonnaa argadhu mataa na bu'aafata waggaa 5 jechuudha. Bowwoo mataa immoo waa laafaa miti. Namni waa hojjetu mataa kana waa hojjeta gaafa mataan dhahame wanni martarkaa waggaa du'aa naa godha inshaallah. Akkuma na waliin dhaggeeffattan Ustaad Ibsaa namni hin beekne ni jira jee hiyyaatu. Ustaad Ibsaa san akkuma beektan namoota hojiisaa da'awaa godhuudha. Seenaa adda addaa akkaataa itti himuu fi akkaataa namaa galutti isa nuuf himaa jiruudha. Ustaad Ibsaa san dhiyeenya kana miidiyaa irra baduun isaallee ni beekama. Miidiyaa kanarratti argaa hin jiru. Maal tahee hanga jennu takka keenyaaf keessatti jechuudha. Dhiyoo tana dhufeeti dhukkuba tokko harkaana qaba du'aa naaf godha jee barreessee jira. Viidiyoo tanallee akkuma argitan tana dura dhukkuba bowwootu na jira. Torbee keessaa guyyaa lamaan boqonnaa argadda. Waggaa 5 akkanattiin dhukkuba kana wajjin rakkachuu jira. Du'aa naa godha. Nama bakka jirtanii jee du'aa nu dhaammate. Duuba namni musliimaa haqa walirraa qaba. Hayni muslimni walirraa qabu nama dhukkubsate dhaqanii ilaaluudha. Nuti dhaynee ilaaluu waan hin dandeenyeef bakka jirru ammoo du'aa godhuuf hin dadhabne. Innillee nu dhaammatee jira. Obboleeyyan kiyyaa foon kiyya jee nu dhaammate. Du'aa iteenyaatu qeebalamaa osoo hin taane abbaa rabbiirraa qeebaluun beekanii du'aa haa goonuu fi mee bakka jirtu harka kee ol qabii qalbii qulqulluudhaan aamin jee yaa rabbii dandeettii teetiin fayyaa teetiin Ustaad Ibsaa nuuf aafi yaa rabbi fayyaa tee deebisii dhukkuba inni wajjin rakkachaa jiru kana yaa rabbi irraa kaasi waan isa dhibu rakkinaa fi cinqii waan haasida balaa garagaraa ta'isa duuba isarra dalagamtu hunda rabbii isarraa deebisu yaada muraada isaa rabbii haa guutuu fi Ustaad Ibsaan hangafee dhukkubsataa islaamaa hamana akimaa ciisu ka dhukkuba kaleetiin dararamu jiru ka dhukkuba kaansariitiin dararamu jiru ka dhukkuba onneetiin dararamu jiru akkasuma dhukkuba mataatiin dararamu jiru akkasuma dhukkuba garaa dhukkuboota adda addaatiin dararamu jiru ka akka itti gabbahu dhabee sireen mana isaaf taatee hospitaala galee sireerra ciisu rabbiin isaan hunda rabbiin haa fayyisu. Mee namootu afaan takka aamin jee birooti. Nuti ammoo warri fayyaa qabnu warri rabbiin tola nutti oole alhamdulillah jechuun dagatinaadha. Akkasuma namuu bakka jirtanitti dhaamsa nu dhaammatee jira Ustaad Ibsaa san du'aa godhaa fi rabbiin nu haa fayyisu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.